Mucaa inni fuuchuudhaan iyyataareedhaan qalbii isaa keessatti warra na godhachuudha jechuudha. Yenee baal, yenee fiqir, yenee hulla nagar. Dhaggeeffadhu seera bicuu wayisii kaa'a. Ammumaa wal gorfachuu wayyaa, ammumaa waan jirtu walitti manii wal fuuchuu wayyaa. Koy kash koy seeratti nan qabadda seeratti qabachuu koo wayya. Hojii rabbiin beekamu gatii ta'e jenna. Mee seera si qabannu seera si qabanneenaan bareechine irratti ol taasifna. Jalqaba irratti nyaata sirriitti hojjechuu beekuu qabda shii nyaata baradhu sirriitti nyaata hojjechuu beekuu qabda. Ati immoo hojii kee natti himtashi nyaata hojjechuu. Maaliif hojjette guyyaana fuuterraa kaaftee sitti nyaata kana keessaa hojjette? Maanni aan sarraatanya keetii moo abbaa manaa keetii haadha koo? Maal jedhaa jirti Orotaan afaan Oromoo qaatan dhaga'uu dhiisee miminatti hima. Afaan Oromootiin natti hima maal jedhaa jirti mucaan kun? Nyaata gisee hunda situ qopheessee na nyaachisaa jedhaa jirti. Sarraatanyaa keena seetamu. Jechuun akkam maal tokko wal gargaaree hojjenna jenni rakkoon qabnu bakka. Gizeeti qursii hojjettu, gizeeti dadhabdu annaan hojjedha, gizeeti cuusii waa taate annaan hojjedha, gizee kaan immoo hojjeta. Waa akkasitti wal gargaaraa deemna malee. Gizee hunda kan hojjetiin naan nyaannu ana hojii rabbiin beekamu ishee lammaffaa ijoollee sirriitti guddisuu baruu kottu. Ijoollee sirriitti guddisuu baradhu kottu. Ijoollee sirriitti guddisuu baru. Pampersii kana qayyaruu, dhiquu, nyaachisuu. Utuun sii dee'oo. Rakkoo qaba ati dhiisi da'uu dhiisiiti aannan da'a bakka ati dhiisi. Da'uu sana ati dhiisi aannan da'a. Eshi sadaffaa. Sadaffaa nama inaafu ta'uu qabdu. Maaliif hojjettee affata jedhee jiraachuu barbaada jireenya koo keessatti. Hammana hidhaa mana madaamii keessa jira waan ta'eef gaafa nasii bahee fata hedhemii mataadhaan dhaabadhee jiraachuu barbaada. Kanaafuu eessaan baatee, eessaan galtee, eessaan dhuftee, maaf akkanatti uffattee, maaf kolfitee, eenyu wajjin ooltee yallam jiru wanta akkanaa. Sadaffaa addee barbaadde buluu hin dandeessi, addee barbaadde akka barbaadde ta'uu hin dandeessi, hawwaa tokko siin gaafadhu akka barbaadde ta'uu hin dandeessi siini. Siini addee barbaadde oolte, addee barbaadde bultee, addee barbaadde akka barbaadde taatee manatti galtee ishee arfaffaa. Arfaffaa yeroo hunda bakkee baaftee na bashannansiisuu qabda jechuudha. Bakkee baaftee sa'aatiin barbaade yeroo hunda na bashannansiisuu qabda. Sa'aatiin lamaan dhuftee yaa warra koo maal barbaadde shaayee moo buna sii dhiyeessu jetta jechuudha. Bakka hin taa'etti sarraatinyaaf hin nammoo kan jennu sarraatinyaan barbaadu waan tuuti jirtu sarraatinyaan maal luugooti. Sarraatinyaan barbaaddu siin akkan hojjedhu barbaadde malee. Isini garaa jira garuu haasaasin jedhaa jirtu. Tokko immoo nyaara hin qabu, hin kijibuu miti, hin tarsa. Isini garaa jira. Biyyi tokko deemtee weerartee gizee jedhamu addii kana nama garban gootu. Addii kana garbummaan hin jiru. Addii kana seeratti hin baastu. Addii kana hin gootuuni. Eshi arfa shanaffaa. Kan biraa inni waannaan immoo isa kana gaalaa. Inni waannaanii warra lammaffaan sirratti fide jettee niyyannaan. Fiduu miti gaalaa beeki. Niyyannaanii mataa keen bakka lamatti baasee dhimmaashii maatii keetii erga jechuudha. Kanaafuu seeratti xiqqoo kana guuttadhuu kottu. Wal fuunaa takkatuu jechuudha. Sheeritti naa godhaa gaa'es. Sheeritti naa godhaa. Sheeritti godhaafi gaa abbaa manaas jitti sheer godhaafi. Okay. Abbaa manaas dhageessite miti tokkoffaa ammaa inni nyaata bareechitee nyaata qopheessuu baruu qabda. Nyaata kan hojjetee maal jedhee kan nyaachisu si inni lammaffaa ammaa inni ijoollee sirriitti guddisuu baruu qabda. Maaliif jennaani isiin ergi deesseen booda kan da'uyyuu si ta'uun dhabu gara booddeetti. Maa inni ijoolleen sirriitti dhiqachuu ijoolleen pampersii waan akkasii kan hojjetu si inni sadaffaan immoo maa inni isiin iddee barbaadde ooltee, iddee barbaadde bultee, iddee barbaadde akka barbaadde taatee dhuftus ati waa tokko jechuun qabdu. Ati maa inni hojiin kee nyaata qopheessitee ijoollee irraa dhiqxee isii eegdaadha. Arfaffaa maa inni yeroo hunda bakkee baastee aznaannaa taani.
yeroo hunda Dubaay bakka waan akkasii biyya siin barbaaddu geessitee aznaannaataan inni shanaffaa ammaa inni irratti fuuchuun qabdu. Irratti fuuchuun qabdu hin kaddamta malee ati irratti fuuchuun qabdu isirraa wanti isin sirraa barbaaddu si kana qofa ammatti kana qofa sirraa barbaaddi ammatti kana guuttee mucaa bareedduu kana argachuu hin dandeessaa. Anyways mee jarri barbaaddan koomentii jalatti barreessaa fiiti. Ati ija abbaa manaatuun arginduuta gizeedhaan hin sitti himu. Namoota kana yoo beektanis yoo hin beektanu taatanis irraa of eegaa. Hojii jarri hojjetanumaa inni dallaalota ijoollee biyya keessaa fuudhanii gara biyya alaa geessu. Hojii akkamii hojjetaa jiru? Ijoolleenis qeeqaa akkamii irratti geggeessaa jirtu? Mucaa kana akkuma isin dhagaa jirtan birrii mucaa kana nyaatee mucaa kana akka kanaatti boossisaa birrii maaliin argee jedhaa jira. Mucaan kun baay'ee boo'ee himataa jira. Isa qofaa miti immoo kan himataa jiru namoota baay'eedha. Mucattii kana keessaa dhaggeeffadhaa. Obboleettii kan keensi fida jetteeti kan narraa fuutee obboleettii kan koo sana naafiduun dhiiftee nama biraarraan deemte. Sana booda obboleettii koo fiduu diddee kadha dadhabeen itti dhiisee jechuudha. Erga sanaa obboleettiin koo deemte haraayu rabbiin sodatte maallaqa kana naa deebisi abbaa kiyyatu maallaqa kana sirratti galchee jennaani abbaa kee wajjin boollatti cabiinaan jette. Deebisee kadhadheen dadhabee tiktookiidhaan yoo waan tokko jalasiitti barreessee na arrabsitee keessaan illee dhuftee na bilooktee jechuudha. Barreeffamni siin harka jira. Bilbila si wajjin viidiyoo godhee erguu nan danda'a. Risiitiin obboleessa maqaa Muraad Zuneedii irratti galeen harka jira jechuudha. Kanaafi birriin koo waggaa tokko birriin 50 isiitti bicatus ana guddaaf xiqqaan na ergatee naan itti erge. Yoo rabbiin sodaatte maallaqa warra abdii Huseenitti galcheennaan na dhorgatte riskii jechuudha. Riskii Zuneedii. Ishee kanee afaan kee qabii gattaa hinaan jette. Isa kaleessaallee jechuudha. Isa kaleessaallee asirratti. Dubbadhu simiti uummataa hin dhaggeeffadhu jedhe. Okay, isinii maxxansuu nan danda'a isa kaleessaa afaan keenarraa qabinaan jennaan ayyee afaan koo qabadhee garuu rabbii guddaan immoo si arga jennaan waa'ee birrii keetii rabbiin hin laallatu naan jette. Kanaafi yoo akka oromummaatti akka namummaa tokkotti gaafannaan isin dhageette naaf gaafadha. Yoo dhiistellee wallaahiin kaaliqa kiyyatti kennadhee maallaqa koo birrii 50 miti birrii 5 illee yoo taate haqii kan koo afootuun jedhu maaliifi birrii biyya arabaa eenyuyyuu akkatti hojjetee fidaa jiru hin argitan hundi keessaniyyuu jechuudha. Guddaaf xiqqaan na ergatee riba kiyya dhiiseeti kan hin hojjedhu. Kanaafi yoo dandeettan naa gaafadha abdii waliini abdiin illee koomentii wayii jalatti. Ijoolleen kan himataa jiran jara kana qofaa miti. Ijoollee baay'eetu himataa jiru. Ijoolleen kun immoo akka kamitti birrii namaa fuudhanii kaanii sargii ofii qopheeffatan. Haalli jarri amma keessa jiranuu akkam. Haala jarri keessa jiranu laala. Dhaggeeffadhaa. Wallaahi ennoon birrii namaatti warqii irraa dalagamee dhufe. Sa'aatiinis warqii dhadhaala. Ijoolleen akka sanaa boo'u jara kana immoo mimi asitti ilaala. Ilaala. Saroonni abbaa manaareetti ilaala. Daa'imman hunda kun amma warqii irraa dalagame jechuudha. Check. Isiidhaaf illee qabisiin buluu warqii irraa dalagame ilaala. Kan koo garuu loogii daladhee abdiyaati. La. Keetu irra dalaga. La keetu kana guutuudha kee. Atticha sawaannaa dhagaan. Ana atticha sawaannaa dhaqanaaf sirriitti sirraan ba'e dalagame. Isiin sila ganama koomentii barreessite sila lammaa koomentii barreessite abbaa kee namidha harka cabsin suuraa isaa miidiyaa irra fida. Ijoollee biyya keenyaati. Ilmoo keeti dhalte sana wajjin miidiyaa si kaasaas keessa jirta ajmaaniin keessa xambe. Sigalee abbaa kee sa'aatii arii taraa hoolaatti dhahamu taraa caatiitti dhahamu sana miidiyaa si arrabsa. Matakka fiduu dandeessani. Warabba alkaaba abbaa manaa keetti meensi eellaasisa
Sodaa akkasii qabda. Garuu akka uummata saniif ta'aa jira. Birrii namaa birrii ijoollee akka kanaa boosiftanii harkaa nyaattanii kaatanii akka kanaa warqii irraa hojjetamee akkasiin taa'ame akkas maal sii baasa sun abbaa koo? Mimmaan nama akka sanaa buusaa kun maal sii baasa akka kana eenyutti iyyee of dhaadaa jirta. Namni kun kan namatti waa agarsiifatu maalummaa koo ilaalaa jechuudhaaf miti. Namni kun maalummaa kee beeka. Akkati haattuu taate beeka. Akkamitti waan akkasii uummata irratti hojjettu sun ijoolleen akkamitti sanitti bo'uu qabdi. Ijoolleen sagaleen qabanuudhaaf namatti matanuun qabanuudhaaf waa tokko sinin godhanuudhaaf jettanii kan hojjetaa jirtu. Meemee fakkeessummaa jarri fakkeessan immoo meemee ilaala. Nutti madda amantii keessa maqaan eenyu akka walii barreedaangaa walii keenyu. Garuu diiniin keenya tuqamuu hin dandeenye. Jechuun akka namaaf fakkeessinaadha amma nama amantiin fakkeessi nama amantiitu taatanii akkamitti ijoolleen akka kanaa sanitti boossi. Dhugaa rabbichaa ijoolleen jarra akka kanaa akkuu sinitti gammadanii waa'ee keessan dubbachuu qabu ture. Waa'ee keessan namaaf himuu qabu malee waa'ee keessan namatti himachuu hin qaban ture. Ijoollee akka kanaa boossistanii kaatanii ijoolleen akka kanaa taa'aa ofii keessanii nama rabbii fakkaachuun eenyuun gowwoomsaa jirtu rabbi yoo ta'e keessoo keessan beeka. Yaa intala jimmaarraa ammallee irra deebi'anii isinitti himaa rikardi godhaa biraan illee naagaa. Intala jimmaa tokkorra obboleettii keen biyyaasii fida jettee warra Abdii Useen qabdii dura birrii 50 galchi 100 fida jettee 50 irraa fuutee bilookii goote jechuudha. Maal yookaan maallaqa naa deebisee yookaan intala fidi jennaan komentii jalatti faanaa barreessite jettee maallaqa sikkee isin jiru sisin beeku jettee bilookiitti shaddaddee jechuudha. Warra Abdii Useentu kana hojjette siidhaan gad zargee hojjette geggeeffatte. Kanaaf wanti nuti kenninu ajandaa gooneetti fufuudhaa fi sa'aatii 24 kenninaaf jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti maallaqni kun mucaa kana bira hin ga'u taanaan suurawwan inafuu haqa miskiinotaa ni falminaa jechuudha. Sii galee aga sa'aatii 24tti nan eega 50 sana. Obboleetti bultii jaarratteetta haqa namaa ofirraa galchi. Innaa jaroota kanarraa addaa jalqabaatee ofii gaa namoonni asii kaatanii biyya alaa dhaquudhaafis ijoollee ofitti furachuus barbaadaa jirtan. Wanti kun isin qaqqabuu qaba. Ijoollee kana baruu qabdu. Ijoolleen kun eenyu akka ta'an baruu qabdu. Barumaafis hin fayyada. Ijoollee kana baruun numti. Wallaahi ibsa. Osoo addunyaan tun gubatte hanqansii fi haadhaaf abbaa koo qabutti humaanatti hin fakkaatu. ለምን ዓለም አይቃጠልም እንኳን ቲክቶክ አይደለምና ማለት ነው። የኔ ሸብላ ባል የኔ ሸብላ እንቀስ ይቀውት ነው። ሁላችንም ማስመሳዮች ነን። ሁማነከ ወላሂ ቲክቶክ ሚቲ ማመነነቲን ጉምኔዮ በርባደን ሰው ሁማነቲን ዳጋውነች በርባደ ማሊፍ ቲክቶክ ሚሊዮነ ፎሎወርስ tokko lama qabu miti maaf manatti gubdu maaf addunyaa kana gubdu amma ibsishaa qabdutti si waa tokko hin taatu amma rabbiif ibsishaa qabdutti waa tokko hin taatu siin bartanii miti jaalala akkasii fa'i gizee kana jira hoorota bakka jaalala kana gizee kana rabbiin nuuf kennu mi'aamin jedha dhugaa rabbicha akkana wal jaallachuun jaalala dhugaa jechuun kan akkana namatti amantan yoo qabaattan rakkinni kamiinuu yoo isin irra ga'e nama sana irratti gammaddu bakka nama kana obbiraa qaba jettanii gammaddu walii galee. Intalon beeruuti takka amma maal irraa rakkatte hoo wanni isin irraa rakkatte maal inni wannummaa isin sa'aatii 24 maki bishaan isin nyaattu maki midhaan isin nyaattu maki intalo beerii jedhan takka jechuudha midhaan isin nyaattu maki bishaan isin gara gadhuddu maki shintibeetiin isin irra teettu maki algaan isin irra ciiftu maki sa'aatii 24 suurama maki ta feesbuuk irra dhuubaa oolti maki maali hoo makiin indee huqubii wayii wali galtanii tasirraa nyaatte qabdi gadi nuu baasii kan maal godhuu gubatte maal godhuu sa'aatii 24 canna qabdi. Mallaqa wayii ka wali guurtanii makii nyaatte qabdi. Inde gadi baasi kaa. Maal godhuuf canna qabdan maal godhuuf dhibamtan. Rakkanne. Inde bar rakkanne bar dhibamne bar. Haa jiraattu ilmoo gandaa dhiisa. Akkaawuntii osoo maal gubaa ooltan. Amma rakkinni ijoollee kana jidduu jiru maayin makiinis maal jedhaa jirti. Qabde osoo dhirsi kee hojii dhuunfaa danda'ee kan si banu ta'e asirratti TikTok irratti maallaqa hojii ittiin banachuuf walitti qabadhe na jalaa gubate jettee hin dubbattu ture TikTok kanarratti osoo dhirsi kee nama hojii qabu ta'e nama irree qabu ta'e maa inni sin banu ውጭ ሀገር እኮ ነው ያለው ዲያስፖራ እኮ ነው ያለው አንድ 3000 ብር አላልኩም ዶላር Doolaaruma 3,000 ergiif doolaarri 3,000 garuu maal godhaafi doolaara 3,000 jechuun ikko birrii Itoophiyaatiin gara birrii 400
utuma geedha waan akkasii keessa jira bareen kun dhibba afur yeroo kana maal godhaa hojiin banuu fi hojii guddaa tokko banaa fi jedhee nama ነው አንከና ዶክተር ዛኪር ናይክ በጠና መታመማቸው ተሰማ። ከ100 ሺህ በላይ ሰዎችን ያሰለሙትና በበርካታ ዳዕዋዎች የሚታወቁት ዶክተር ዛኪር ናይክ ባጋጠማቸው ህመም ማሌዥያ ውስጥ በሚገኝ ሆስፒታል ህክምና እየተደረገላቸው መሆኑ ተነግሯል። ከፈረንጆቹ 2016 ጀምሮ በማሌዥያ የሚኖሩት ዶክተር ዛኪር ናይክ ተደጋጋሚ ጤና እክል ሲገጥማቸው እንደነበር ተነግሯል። ነገር ግን በአሁኑ ለጊዜው የበሽታው ምንነት ባልተነገረበት ህመም በጠና ታማው ሆስፒታል እያሳለፉ መሆኑን የተነገረው ዶክተር ዛኪር ለረጅም ዓመታት በመላው ዓለም በመዘዋወር በሚያደርጉት ዳዕዋ የበርካቶችን ቀልብ በመሳብ ለብዙዎች መስለም ሰበብ መሆናቸው ይታወቃል። ለእስልምና አስተምህሮ የድርሻቸውን አሻራ ያኖሩትን የዶክተር ዛኪር ናይክ ዳዒ ከነ ቤክቱ እንጀራ ካዱኛቴ ዳዒ ቤከማፊ ዳዒ ጉዳያቸውን ዶክተር ዛኪር ናይክ የሮ ከነ ከሰተ ባየ ዱኩብሰተን ሆስፒታል ከሰ ገዳኔ ነው ጀዳ ማጅራ ሁንዲ ከሰኑ ሜ ዳዒ ከናፍ ዱዓይ ጎዳፊ ብራዊ ከሰተሰ ነጆታ ተንታላ ወረ ነጆ ብራጤ ብኑዳ የቀብታ ወረ ቀብ ብራጤ ብኑዳ ካና ጫላ እሰ ድገድቡታ amma nun barreessina maqaa feesbuukii keetti maaloo warra iluu maaloo warra jimmaa maaloo warra qellemette nun barreessi waan tokko waa'ee oromummaa dhiisati lafa kaa'e dura oromoo ta'e dura. Ani yoon kiristaana ta'e daa'imni ilma warra Filisxeem tokko duun akkamitti na gammachiisa nama dhabaran. Daa'imni xinnoon Muusaa Ishmaa'eel Kaalid jedhamtu du'uun maaliif na gammachiisa sababii musliima ta'eef du'u qaba. Ishi ani yoon musliima ta'e sababa mucaan Israa'el tokko rukutamee du'eef du'u achi du'eef anasi gammaduun qaba. Ana oduu durii Oromoo dhaaluun barbaadu. Oromoon jaarraa kudha jaaffaa keessa sirna gadaan bulaa ture. I don't care. Amma wal nyaatanii wal fixaaru aangoo irratti. Gaafachuun hin danda'an kan akka nama tokkotti isa sana show me meerra fidaa kan nutti agarsiisaa kan warri barsiisin harka jiru. Oduu durii dhaaluun nuti miliyoona 60 miliyoona 58 rakkataadha. Wai ilmoon sii fadhalatu ilmoon sii fadhalatu bakka ilmoon gaarii sii fadhalatu dhugaa rabbicha kana caalaa si eebbisuu hin danda'u. Uummanni keenya miliyoona 60 yoo ta'e miliyoonni 58 rakkataadha. Isa waa'ee miliyoona 2 haasa'ina miliyoonni 58 waan jiru keessa jira akkaataatti jiru keessa jira kun beekamaadha bakka. warri waa falfalu terteru talagaan galmasiin gahin sheetichaa fi qaqeessichaale taabotaa fi masjiidattillee narti waa jirattuun bahin ayyaa fi afaalleen ilmaa fi hidhiirree mataa fi amaan ta'e. Naayii rakkoon qabu ganaa guddattaa ta'in cinqaminati yeroo cinqamanu keessa dafeen dhufu tutu cinqamin dhufa bakka qasse. ወንዶች ተጠንቀቁ ሴት ልጅ ማየት በህግ ያስቀጣል ሴት ልጅ አተኩሮ መመልከት በህግ እንደሚያስጠይቅ ምን ያህሎቻችሁ ታውቃላችሁ ሴቶችን ማየት እንደ ጾታዊ ትንኮሳ እንደሚቆጠር እንግዲህ ጠበቃ ሰብለ አሰፋ ገልጻለች በአለም አቀፍ ደረጃ በሴቶች ላይ አካላዊ እንዲሁም ደግሞ ወሲባዊ በቃላት ደረጃ የሚፈጸሙ ትንኮሳዎች መኖራቸው የሚታወቅ ነው ታዲያ በዚህም አንዲትን ሴት አተኩሮ መመልከት ከታች ወደ ላይ ወይም ደግሞ ከላይ ወደ ታች መመልከት ለረጅም ሰዓት አፍጥጦ መመልከት ያስከስሳልና ወንዶች ጥንቃቄ አድርጉ ተብላችኋል ሴት አኩማ ዳጌሰኒ ሴሪ ተኮ በጀራ ሴሪ ኩን ካምቢ ማይኒ ጀራ ከራዳሪ ታውፊነት ተፈካታ በቃ ጀራ ከራዳሪ ታይነ መለከፋው ለከነ መላላ ወሩ ጀራ ታኢ ዳካሆ ኢሳኡል ወለለና isin akka as keessan jiran beeka amala akkasii akkasiin hin qabne beeka afaan haasaa jira inwis jarra kana kun dharraa jalqabdanii seerri sanatti beera jira jiru ijoollee durbaa miila hangama taalallaan seerri bee jira seera kana amma inni seera kasiitu sanirratti dhiyaata kasii sun yeroo sanirratti dhiyaate kee immoo wanjala nyaara jettanii hidhamuu dandeessuudha. ታገባኛለህ አታገባም? አላገባሽ ወላሂ ገባኛ ምን ልትሆኚ ነው አንቺ? ወላሂ እጠጣለሁ ወላሂ እጠጣለሁ። አንቺ አደብ ግዢ አጠጪም እኔ ያምሻል እንዴ? እኔ እንደዚህ ነገር አልወድም ወላሂ እኔ እንደዚህ ነገር አልወድም። በ150 ብር በረኪና የ9 ሺህ ህመም ታመሜ ብገባ ይሻለኛል ባንተ ምክንያት እሱን ለመክፈል የምር ልትጠጪ ነው ከፍተሽ? ከፈትሽው እኮ ወላሂ እጠጣለሁ። እኔ በቃ እንደው ምን አይነት ቀን ነው ያወኩሽ? ምን አለበት እኔ ይሄ ማሊያ ባረገኛል አንዱ አይደለም። ምን አይነት ቀን ነው ያወኩሽ ነው? አሁን እኔ ላይ እዳል መሆን ነው? እኔ ላይ ሰበብ ለመሆን ነው? እሺ አግባኝ በል። አልችልም ማግባሽ እንተም አልችልም። ይሄን አትወድም? ትሰልሚያለሽ? ሙስሊም ትሆኛለሽ? አይ እሱን በሂደት እያስተማርከኝ ነው ስለ ቁርአን
ስለ እስልምና ስለምን ምን እንደሚመስል ዲቴል ገብተህ እያስተማርከኝ ነው እንጂ በአንድ ሁኝ ይባላል እንዴ ሰው ቆይ ሙጀቲን ኩን ባልታዛሩ መድርባታ አዝርቲ ቆይ ወቢሃጪ ጣምና ጣዝማ ማር ወለላው አሳጣይ መለው አንተ የነ መለሸጋው የማር ወለላው ጣምና ጣዝማ ማር ወለላው አሳጣይ መለው ትልቅልቅን አልፈ ከጀን ደብረ ወርቀ ለካ ለምለም ኖሯል ለማያውቀው ደርቀ ልክ እንደ ማኛ ጤፍ ተጥለቀለቀና አይኔ ሌላ ያይም አንተን ፈለግ ዶሮታ ወቢና ጽደን ዳማን ዝርቱ ዱዋቱ ኮደን ዳማን ዝርቱ ሙጫንኩን አማሪፊሲዩ አከም በሬዳ አክሰንቲንሲ ዋንት ጉደት ፈካቲም ኦሮታ ጀራፋን ሰናኒ ከተነዩ አከናትና ሰውን ጀዶን